bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Aadaa hojii irratti xiyyeeffannaa aadaan hojii Itoophiyaa keessatti maal fakkaata waan jedhuu fi hirkattummaan immoo maali balaan hirkattummaan fidee dhufu maali aadaan hojii maaltu fooyya'ee hanqina maal qaba cimina maal qaba kan jedhuu fi aadaa hojii ofii fooyyeffachuun immoo hagam nama taasisa kan jedhu irratti qalbeessaan waan qindeeffate qaba qalbeessaa akkam walta sabboona. Mee yeroo baay'ee hirkattummaa fi nama hojiin hojjanneen hirkataadha jedhanii yeroon itti waaman jira. Keessumaa immoo aadaan hojii sababoota garaagaraatiin aadaan hojii dargaggootaa laafaadha jedhanii yeroon itti kaasaniis immoo in mul'ata. Aadaan hojii maali hirkattummaan immoo maali isa kana wal bira qabii nutti? Ulfaadho sabboona akkuma tiyyuu kaaste egaa dhimma hirkattummaa fi aadaan hojii Itoophiyaa keessatti akkamittiin ibsama kan jedhu irratti yeroo qabnu faana waan muraasa tuttuqna akka saayinsiin addunyaa jedhutti namni isa kaan irratti hirkatee jiraata jedhamu daa'imman umuriin isaanii waggaa 15 gadii fi maanguddoota waggaa 64 olii akka ta'edha kan ibsamu. Namoonni umuriin isaanii waggaa 15 hanga 64 gidduu jiran namoota hojjetanii isa kaan jiraachisuu danda'an yookiin immoo warra humna oomishtummaa qaban jedhameetiin ragga'eetiin jira. Akka Itoophiyaatti waggaa lamaan dura baankiin addunyaa gabaasa isaa keessatti baaseen namoonni hirkattummaan jiraatanii harka 74.72 jedheetiin gabaaseetiin jira jechuudha. Kana jechuun namoota 100 keessaa namni 75tti siqanii namoota 25 irratti hirkatanii akka jiraatanidha gabaasni kun kan agarsiisu yookiin immoo hirkattummaan Itoophiyaa keessa jiru kun baay'ee bal'aa ta'uu isaati kan namatti agarsiisu kun namoota hojjetanirra namoota hirkattootatu baay'ataa jechuudha. Namoota 25 irratti hirkataati jiru jechuudha. Namoonni 75 gahanii nama 25 irratti hirkatanii akka jiraatanidha gabaasni kun kan inni agarsiisu jechuudha. Kana jechuun saayinsii hirkattummaatiin qofa osoo hin taane innumti hojjechuu danda'uyyuu biyya keenya keessatti meeqatu hojii hin qabu jedheetiin warra kaan irratti hirkateetu jiraata. Kana manni haalakkaa hojjennee bira darbuu dandeenya. Hirkattummaan kun hangana kan babal'ateef immoo aadaa hojii durraa eegalee hawaasichi shaakalaatti as geetu kana fidee jedhu qorattoonni dhimmichatti dhiyeenyaan quba qabanii. Kana jechuun Itoophiyaa keessatti dargaggeeyyiin umuriin isaanii hojiif ga'ee otoo jiru galiin nam tokko maatii tokko keessa argatu irratti hirkatanii jiraachuun bal'inaan mul'ataa jechuudha. Kaadhimamaan Dooktaraa Dajanee Namoomsaa akka nutti himanitti durraa eegalee uummanni Itoophiyaa jireenya waloo jiraachaati ture. Firummaadhaan wal waamuun hidda dhiigaadhaan wal harkisanii walitti dhiyaatanii jiraachuun wal gargaaruun kun tureera. Maatiin gaafa daa'ima isaa barsiifatu boru hirkoo konaaf ta'a jedheetiin barsiifata malee daa'imni sun guddatee boru qabeenya horatee nama jabaa ta'a odoon taane hirkoonaaf ta'a kan jedhu kanatti ilaalcha akkasii kun ni jiraadha. Itti hirkachuun ganamummarraa eegaleetiin of qopheessaa jechuudha. Maatiin daa'imnis baradheen xumureen maatii koo fi jireenya koo jijjiiraa jedha. Gam lamaaninuu yaadni hirkatummaa jedhu kun keessaa ni calaqqisa sabboona gaafa laaltu jechuudha. Aadaan agganaayi gam tokkoon yaada gaarummaa qabu ta'us gam biraan immoo aadaa hirkattummaa kana kan babal'isudha. Maatii tokko keessatti galiin nam tokko nama baay'ee jiraachisaati jira. Miseensa baatii baay'ee jechuudha. Obboleessa, obboleettiin, abbaa fi haadha, fira biraa kun hundi galii nam tokko argateen of jiraachisuu irratti hirkateetiin jiraata. Kana agarsiisaa jechuudha. Qorannoon World Bank yookiin immoo baankii addunyaadha bara 2022tti kan baase kun jechuudha. Hirkatummaan kun immoo isaaniifis gahaa miti. Warra hirkateetu jiraatu kanaafis nama isaan gargaaruufis jireenya achi hin siqne keessatti akka hafu godha. Ofiif fuulduratti akka hin tarkaanfanne boru waan ittiin hirkadha gaafan dadhabee yeroo sanitti ittiin jiraachuu danda'a jedheetu waan ol kaawatu dhabaa jechuudha. Namoonni hirkattummaan irratti baay'atu kun jechuudha. Kanaaf Yuunivarsiitii Jimmaatti Sooshaal Antiroopooloojiidhaan dooktorummaa barataatti kan jiran Dajanee Namoomsaa akka jedhanitti namni umuriin isaa hojiif ga'e gadi bahee hojjechuu otoo danda'uuti sababa
gaaffii hojiitiin nama tokko qofa irratti ba'aa ta'uun ni mul'ata. Obboleessas ta'e obboleettiin ani ofii kootiif hojjedheen galii argadhee of danda'uu qaba jechuu caalaa eeggattummaan ni jiraadha. Nama eeggachuu fira eeggachuun bal'inaan jira. Kanaaf aadaa hojii biyya kanaa keessatti eeggattummaan bal'inaan akka jirudha kan nuuf kaasan. Manneen hojii mootummaa keessattis hojjetaan tokko hojii itti ramadame irratti ga'umsaan baachuu otoo qabuuti sababa xixiqqaa funaanuudhaan hojii irratti mudatan sababeeffatee yookiin qabateeffatee hooggansa eeguun bal'inaan mul'ata. Tarii biyya guddataa jirtu keessatti waan hundi guutuu dhiisuu danda'a. Haala jiru keessatti immoo kallattii furmaataa ofumaaf ka'anii waan qabatan san milkeessuu dadhabuun maalna dhedheedhaan bira darbuun hooggansa eeggachuun yookiin immoo mootummaan iyyuu kana naaf hin guunne maalla galche jedhanii taa'uun kuni baay'inaan akka mul'atudha. Biyya ambaatti yookiin immoo biyya ormaatti biyya alaatti namni tokko waggaa 18 guunnaan ayyaaneffatameetiin kan inni of danda'eera kanaan booda galatoomaa maatii koo kana naa gootaniittu jedheetiin galateeffatee saganteeffamee mootummaan biyyattiis beekeetiin gara of danda'utti hirkatummaa keessa akka inni ba'uudha kan godhamu. Maatiinis hin eeganii jechuudha kanaan booda jedha. Waggaa 18 geesseetti yookiin immoo geera mucaan koo jedhanii ofirraa geggeessu biyya ambaa keessatti jechuudha. Kuni tarii biyyoota guddatan keessatti dinagdeedhaan guddataniiru piroojeektonni babal'aan misooma biyyattii keessatti babal'atan carraawwan hojii hedduun jiraachuu malu garuu akka biyya keenya keessatti immoo gaafa fudhattu tarii waan akkasii kun dhabamuu danda'a. Sanis ta'e sun garuu hojii tuffachuun bal'inaan waan mul'atuu fi namni of gaddeebiseetu hojjetu hin jiru. Keessumaa mee amma dhaabbilee dhumti mataa isaaniitiin qulqulleessituu jedha malee qulqulleessituudhaaf koorniyaa lamaaniif iyyuu kan baasu jira. Sadarkaadhuma dhaabbileetti yookiin immoo sadarkaadhuma mana hojiitti qulqulleessituu kan jedhu kana. Namiyyuu akkasitti akka hojii koorniyaa dubartiidhaaf qofa godhameetiin yeroo itti ba'utu mul'ata jechuudha. Kanaaf namoonni baratanis yeroo isaanitti hojii dhabneerra jedhanii taa'antu mul'ataati jiraadha kan isaan nuuf kaasan jechuudha. Kanaaf hojii tuffachuun bal'inaan akka mul'atudha. Ilaalchi hojii sadarkeessuu biyya kana keessa jiru qoqqoodiinsa hawaasaa uumeera. Nama suphee dha'u, nama gogaa duugee galii argatu, nama uffata dhaheetoo sitti uffisuuni ilaalcha hin taane yookiin immoo maqaan taane itti moggaasaati ati akkamitti waan isaan oomishaniitu ittiin of jiraachisuu danda'an galii itti argatan kana gam tokkoon fayyadama gama biraan immoo hojii gadi bu'aadha yookiin immoo tuffatamaadha jettee tuffataati biyya akkasii yookiin immoo ilaalcha akkasii hawaasa qabu keessa jirra waan ta'eef hojii tuffachuun kun bal'inaan jiraadha. Namni gad of deebisee hin hojjetudha. Biyya ambaatti akka fakkeenyaatti of biyya alaatti barataniitiin jiru namni amma dhimma kanarratti xinxala nuuf laatanii Dajanee Naboomsaa amma yuunivarsiitii Jimmaatti social anthropologyidhaan dooktoreetii isaanii barachaati kan jiran yeroo MA isaanii barachaati jiran biyya Swiidinitti akka baratanidha kan nuuf kaasanii maal nutti man ani ofii kiyyaaf hojii hojjechuudhaaf qulqulleessituu irratti si'a 16 dorgomee tanani doktoroota baay'eedha ulaagaa ana caalu muuxannoodhaan na caalanii hojii kanarratti kan hirmaatan kan jedhu kan naaf kaasan biyya ambaatti jechuudha. Biyya ambaatti jechuudha sitti oduun taane. Kanumaan wal qabsiisee qorataan aadaa fi seenaa Leeniin Quuxoo dhimma kanarratti yeroo wayii odeeffannoo naa qoodanii turanii waan dhaloonni ammaa kun fide malee duratti warri suphee hojjetu warri gogaa duuguu warri sibiila tumu kun waayyuu jedhamanii waamamuu jedhanii kaasanii waayyuu jechuun fakkeenyaaf warra waa danda'u warra waa hojjechuu danda'u ogeessa jechuudha gumaallee kan muruu waayyuun dhufee jalaa ka'allee jedhanii akkaataa ittiin kabaja kennaniif ture waan jedhu kaasan sababni isaa fakkeenyaaf alangee abbaan gadaa ittiin seeratumu warra waayyuu kanatu hojjeta bokkuu abbaan gadaa godhatu kana warra waayyuu ta'e kanatu hojjeta akka hojii tuffatamaatti ilaalamuun qabu siin jechuuf. Dhugaadha sabboona amma hojii tuffachuurra darbameeyyuu asuma magaalaa Adaamaa keessatti gaafa arkitu aadaan kadhannaa kun babal'achaa dhufeera. Dubartoonni keessumaa hojjetanii yeroo itti hojjetanii of jijjiiruu danda'anitti daa'imallee qabatanii yeroo isaan daandii irratti ba'anii harka namaa eeggatan irra gahaatii jiru waan ta'eef aadaan hojii kun jijjiiramuu akka qabudha kan kaa'atii jiru jechuudha. Kaadhimamaan Dooktor Dajanee Naboomsaa akka nutti manitti gaa biyyoota guddatan jedhamu kana keessatti namoonni hojii qulqullinaa hojjetan warreen sadarkaa barnoota digiriidhaa ol qabanii fi akkasuma immoo dooktoreetii qabanillee akka keessatti argaman illee nuuf kaasaniitiin jiru. Kana jechuun sadarkaa barnootaatiin guddatee dheera jedhanii of tuuluun kun hin jirudha. Kanaaf inni biraa hojii boruuf kaa'uudha.
hojii boruuf kaa'uudha ammuma kana waan hojjechuu dandeessu boruun hojjedha iftaanin hojjedha yookiin immoo torbeen hojjedha jedhanii torbee immoo hojiin biraa gaafa irratti dabalamu namoonni sun mataa isaaniitiin dhiphinaaf saaxilamaniitiin gara dhukkubbiitti illee ce'uu danda'u kun gammachuullee isaaniif kennuu dhabuu danda'a waan ta'eef hojii boruuf kaa'uun illee akka rakkoo ta'etti kitaabni just do it now jedhamu tokko akka inni agarsiisutti hojii boruuf bulchuu otoo hin taane ammuma hojjedhu yaada jedhu kanadha kan kaasu kun immoo amma hojjettee amma ofirraa buuste taanaan tokko sammuun kee itti boqotaa boqonnaa argattaa gammachuu qabaatta kan jedhu qaba kanaafiyyuu hojii boruuf bulchuu odoo hin taane hatattamaan hojiin sii kenname sun daqiiqaa muraasa keessatti waan hojjetamuu danda'u waan ta'eef hojii boruuf bulchuun dhiyeessuun gaarii akka hin taanedha kan ka'u jechuudha inni biraayi carraa hojii naannoo ofii ilaaluu dadhabuudha. Amma amala akkamiiti hawaasa wajjin kan walitti na fiduu danda'u amala kiyya kana yoo maal hojjedhen bu'aa qabeessa ta'uu danda'a dandeettiin ani qabu carraa hojii akkamiin abbanuu danda'a baradheera barnoonni koo kun maal naaf fiduu danda'a jedhee namni beekumsa qabaachuu danda'a qabeenya qabaachuu danda'a amala hawaasa wajjin walii galchiisuu danda'u qabaachuu danda'a namoonni kanaafiyyuu isumayyuu beekuu dadhabanii itti fayyadamuu dadhabuun mataa isaatiin rakkoo hojii dhabdummaa akka ta'e illee nuuf kaasaniitiin jiru jechuudha egaa dhimma amantaatti wal qabatee guyyoota baay'ee naannoo amantaa kanaan kan wal qabatu amma fooyyaa haa dhufuyyuu malee harri maalidha boru maalidha jedhamee namoonni keessumaa naannoo baadiyyaa irratti waan akkasii kun hojii odoon hojjenne huba lafaa odoon kaasne hafuun kun bakka itti jirudha hawaasa keenya keessatti waan ta'eef inni biraa yeroo hojii kabajuu dhiisuudha yeroo hojii kabajuu dhiisuun bakka kamittiyyuu namoo kamiifiyyuu waan galeen fakkaatu yeroo ammaa kana nama meeqadha karaa gubbaa irratti harka wal gaafachuudhaaf yookiin nagaa wal gaafachuudhaaf yeroo isaa gubbaatti kan oolu nagaa jirtaa akkam jedhee wal bira darbuu odoo danda'u hamma dhaqee walitti jigee yeroo isaa gubuu kanarra gahaati jira waan ta'eef xiqqaadhuma kanarraa yeroo hojii gubuun akka hin barbaachisinidha walumaa galatti egaa carraa hojii mootummaanis hagamoo biyya guddataatti jirtu taatu Itoophiyaan piroojeektiiwwan misoomaa fi piroojeektiiwwan babal'aa humna hojjeteetoo biyya kanaaf jijjiirama fiduu danda'u umriin isaanii waggaa 18 ol ta'aniitu yeroo ammaa kana hirkattummaadhaan galmaan caala isaan ofitti haammatamee boruuf biyya kana jijjiiruu akka danda'an piroojeektoota garaagaraa babal'isuun kalaquun irree barbaachisaa akka ta'etti akka falamti waan ka'edha jechuudha sabboonaa sa'aatii qabnu faana. Ulfaadhu qalbeessaat intala bal'aan hungeessee fi atillee hojjedhu argadhu siin jenna. Bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama bakka haqti jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.